Waraanni bilisummaa Oromoo waboon waraana bilxiginnaa Baabboo Gaambeel seenuuf ture rukutee aanaa Jaarsoo keessa dabarsuudhaan najjootti galchee jiraachuun baramee jira. Muddee 19 bara 2022 guyyaa arraan tana jechuudhaanis waraanni faashisti Abiyyi Ahmad diddaa uummanni Oromoodhaa torbee darbe lixa Wallaggaa aanaa Jaarsoo fi Baabboo Gaambeel keessatti hiriira bahuudhaan taasisetti aaruu fi lafa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon to'atee bulchaa jiru gadhisiisuudhaaf Sambata darbe muddee 17 irraa eegalee mooraa bulchiinsa magaalaa Najjoo irraa sochii eegalee ture. Sochii waraana faashisti Abiyyi Ahmad kana hubachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo waboon dheengadda Jaarsoo fi Najjoo gidduutti haleeluudhaan meeshaa fi waraana isaanii boojiidhaan erga dabarsee booda har'a ganama waraanni bilxiginnaadhaan lafa nagayaa sahuudhaan Jaarsoo qaxxaamuranii aanaa Baabboo Gaambeel galuudhaaf deebi'aa turan irratti waraanni bilisummaa Oromoo waboon ganamaan ibidda itti qabsiisuudhaan rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun du'aa fi madoon adabee waraana bilxiginnaa hedduu irraa booji'uudhaan aanaa Jaarsoo irraa dabarsuun bulchiinsa magaalaa Najjoo jalaan gahee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waboon waraana gabroonfataa bilxiginnaa irratti fudhate kanaan qawwee keemmi 32 bireenii 4 fi waraana bilxiginnaa 24 jira harkaan qabee jira. Mootummaan bilxiginnaadhaa mormii finxaaleeyyii Amaaraa magaalattii mandheeffataniin isa mudate bu'uura godhachuudhaan alaabaan Oromiyaadhaa manneen barnoota magaalattii keessatti akka hin fannifamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef murteessee jiraachuu keessa beektonni himan. Haa ta'u malee alaabaan Oromiyaadhaa manneen barnoota magaalattii keessatti akka hin fannifamneef ifatti wanti hanga ammaatti ibsamees hin jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa fi caasaan fannoo kan magaalaa dhaabolee siyaasaa akka Ezeemaa Abiinii fi Baaldiraasiin deeggaramuudhaan torban darban keessa manneen barnoota magaalattii garaagaraa keessatti hokkora kaasuudhaan hanga alaabaa Oromiyaa gubuu dhalattoota Oromoo miidhuu fi manneen barnootaa caccabsuutti deemuun ni yaadatama. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa dhaabolee siyaasaa akka Ezeemaa Abiinii fi Baaldiraasiin deeggaraman torbaanota lamaan darbaniif alaabaa Oromiyaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti akka hin fannifamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef duula qindaawaa gaggeessaa turan. Duulli finxaaleeyyii Amaaraa kun hanga manneen barnootaa magaalicha keessatti argaman hedduu keessatti hokkora uumuudhaan alaabaa buusanii gubuu barattootaa fi barsiisota Oromoo irratti daboon reebicha raawwachuu fi manneen barnootaa cabsuu irra ga'anii turan. Gocha kana hordofeetis barattoonni miidhaa jabaadhaaf saaxilamanii jiran. Dhimmichaan wal qabatee haala qabatamaa jiru hawaasa manneen barnootaatii fi maddeen keessoo mootummaa irraa akka odeeffannetti mootummaan bilxiginnaa yeroo ammaan tanaa kana mormii finxaaleeyyii Amaaraatii fi dhaabolee siyaasaa sochii kana duuba jiraniif bu'uura godhachuudhaan murtoo manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti alaabaa Oromiyaa mirmirsuu fi faaruu Oromiyaa faarsuu kan waggoota 3 darbaniif hojiirra oolaa turan daangeessuu dabarsee jira. Alaabaan Oromiyaadhaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti akka hin mirmirfamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef murtoon daangeessu kun dhiibbaa mootummaa federaalaatiin hojiirra akka oolu taasifamee jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo mootummaan federaalaa alaabaa Oromiyaadhaa manneen barnoota Finfinnee keessatti mirmirsuu fi faaruun Oromiyaa akka faarfamu gochuun hokkora kaan babal'isuudha yaada jedhuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee gochaa akka dhaabuuf ajaja dabarsuu himan. Haa ta'u malee murtoon alaabaa Oromiyaa manneen barnootaa keessatti akka hin mirmirfamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef daangeessu kun darbuun ifatti hin labsamne. Bulchiinsi magaalichaa gadi qabuudhaan hojiitti hiikuudhaaf socho'aa jiraachuu maddeen himan. Murtoon kun darbuudhaan dura paartiin Ezeemaadhaa adeemsi alaabaa Oromiyaa fi faaruun Oromiyaadhaa humnaan Finfinnee irratti fe'uudhaaf deemu hokkora uumaa jira dhaabbachuu qaba jechuudhaan ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Hooggantoonni paartiilee Baaldiraasii fi Abiinis yaada wal fakkaatu facaasaa turan. Hokkora manneen barnootaatti finxaaleeyyiin Amaaraatiin uumuun duubas gareeleen kunneen jiraachuutu himama. Mootummaan bilxiginnaa gaaffii uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti qabu deebisuu fi mirga dhalattoonni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa qabu afaan ofiitiin barachuu fi eenyummaa ofii dagaagfachuudhaaf qaban kabachiisuurraa waca garee finxaaleeyyii Amaaraatiif gurra kennuu filatee jira kan jedhan maddeen odeeffannoo keenya. Murtoon kun qaamni aangoorra jiru gaaffii Oromoo deebisuu fi mirga uummatichaa kabachiisuudhaaf ejjennoo tokkollee kan hin qabne ta'uu himan. Kana malees biyyattiin harka finxaaleeyyii Amaaraatti kufuu isheetiif agarsiistuu kan biraati biyyattii irratti aangoo murteessummaa kan qabus gareelee paartii Ezeemaa fi kanneen biroo keessatti wal ijaaran ta'utu irraa hubatamaa jira. Dhimmicha irratti torbee darbee qaamolee hawaasa garaagaraa marsiisaa kan turan kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abbabeedha. Alaabaa fi faaruu Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti kan eegalchiifneef sirna barnoota afaan Oromoodhaa Oromiyaa irraa waan ergifanneef deebii jedhu kennaa turan. Deebiin kun ejjennoo bulchiinsi magaalichaa dhimmicha irratti qabu lafa taa'u kan akeekuudha.
Finfinneen handhuura Oromiyaa teessoo mootummaa naannichaati. Alaabaan naannichaa mirmirsuu fi faaruu Oromiyaa faarsuun mirga Oromiyaa magaalattii irraa qabaachuuf qabuudha jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Adeemsi har'aan tana waca garee finxaaleeyyiitiin alaabaan Oromiyaa manneen barnoota magaalichaa keessatti akka hin mirmirfamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef daangessuudhaaf deemaa jiran kun boru ammoo gara mirga afaan ofiitiin barachuu dhalattoonni Oromoo magaalichaa gaaffii baroota dheeraadhaaf booda argatan daangessuutti ca'uu mala jechuudhaan adeemsicha balaaleffatanii jiran. Murni biltsiginnaadhaa maqaa Oromoo himatu gaaffii uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti qabu deebisuu fedhii wayiituu hin qabu jedhan qondaaltonni mootummaa yaada isaanii kennan. Qondaaltonni olaanoon lama yaada isaanii kennan murni biltsiginnaadhaa gaaffii Oromoo seeraan deeggaraa deebisuu caalaa karaa burjaajii gaaffii Oromoo dhoksuu filatee jira jedhan. Magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa lafa Oromoo irratti ijaaramtee lafa Oromoo irraa babal'attee teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa taatetti alaabaan Oromiyaa baasuu fi faaruu Oromiyaa faarsuuf kadhachuun Oromoo irraa hin turre kan jedhan qondaaltonni kunneen Oromoon lafa isaa irratti finxaaleeyyii halaalaa dhufaniin hayyama gaafachuudhaaf dirqamee jira jedhan. Kunis kan ta'e dadhabbinaa fi shira biltsiginnaan Oromoo himatuun akka ta'e eeranii uummanni Oromoo murni kun tolaan gaaffii koo deebisa jedhee eeguu hin qabu jedhan. Harka micciiree gaaffii ofiitiif deebii argachuudhaaf uummanni Oromoo tokkummaan qabsaa'uu akka qabanis dhaamanii jiran. Sirni biltsiginnaa kana jalatti uummanni Oromoodhaa dhimma ofii isaa murteeffachuudhaaf heeyyama finxaaleeyyii halaalaa dhufaniitiin gaafachuun eenyummaa sirna kanaa agarsiisa jedha. Kutaaleen hawaasa garaagaraa yaada isaanii kennan faayidaan addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argachuu maltu akkasumas handhuurri Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo afaan hojii akka ta'u gaaffiin gaafatamaa ture. Sirna biltsiginnaatiin awwaalamuun isaa akkaan nu hubachiisee jira jedhan. Sirni biltsiginnaadhaan lafoota bulchiinsa magaalaa Finfinneedhaa seeraan ala qabatee seera qabeessa taasisuudhaan gaaffii daangaa bulchiinsa magaalattii uummanni gaafachaa ture. Gara dabarsuudhaan gamatti ammaan tana immoo dhimmoota Oromoo waliin wal qabatan magaalattii irratti ittisaa akka jirus dubbatanii jiran. Uummanni Oromoodhaa gaaffii magaalaa Finfinnee irratti kaasaa ture ifaan ifatti beekamaa akka ta'e eeranii waggoottan afran darbaniif biltsiginnaan aangoo irra turetti gaaffiin deebi'es akka hin jirre ibsanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon imala isaanii handhuura Oromiyaa kan taate gara Finfinnee taasisuudhaan waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti hidda isaanii babal'ifachaa jiran. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon gama lixaa fi kibba Oromiyaa babal'inaan socho'aa jiran. Biyya Itoophiyaadhaa muddamni siyaasaatii fi eenyummaa wal qabatee rakkoon nageenyaa hammaatetti walitti bu'iinsi naannoo bal'aa Oromiyaa fi qe'ee ministeera muummee Abiyyi Ahmaditti taatetti dabalaa jira. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon magaalota kanaan dura bira gahuun isaan rakkisu irratti haleellaa raawwachuu miseensota haaraa horatan leenjisanii eebbisiisaa jiran. Isaan waliin mari'achuu akka hin barbaanne ibsuudhaan mootummaan waraana bobbaasuu fi haleellaa diroonitiin deebii kennaa jira. Milishoonni saba Amaaraa immoo waraana bilisummaa Oromoo kanaan loluudhaaf gara daangaa naannoo Oromiyaatti seenuun isaanii bal'inaan amanamaa jira. Kuni ammoo rakkinicha ittuma hammeessee hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon sabboonummaadhaan dhaadatan kuni kanaan dura miidiyaalee mormituutti hidhata qaban biratti akka siyaasaa Itoophiyaa keessaa qooda xiqqaa qabanitti ilaalamaa turan. Amma beekamtiin isaaniitis dabalee jira. Banni mootummaan hundaa'ee kominikeeshinii mirga namoomaa Itoophiyaadhaa akka jedhetti baatiiwwan shanan darban Oromiyaa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman haala suukanneessaadhaan ajjeefamanii jiraachuu ibse. Ejensiin UN immoo gama lixa Oromiyaa lakkoofsi lammiilee qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'an sadaasa keessa gara 700 caaluu ibsee jira. Muddee keessa dabalataan gara 220 buqqa'uu hime. Qaamoleen walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiran maratti himannaa sarbama mirgaa hin raawwanne jechuudhaan waakkachaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon irree isaaniitiin cimuu kan agarsiise hidhattoonni isaanii magaalaa Naqamtee daandii gara qe'ee muummee Abiyyi Ahmad gara Finfinnee fi lafa hidhii Abbaay jiru geessuu keessaa ba'uu irratti yeroo haleellaan bananidha. Mootummaan akkuma yeroo kaanii haleellaa magaalaa Naqamteetti dhaqqabe irratti waan dubbatu hin qabu. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo waboon mana hidhaa keessaa hidhamtoota siyaasaa eegsisuu beeksisee jira. Haleellaa guyyaa dilbataa dhaqqabeen jiraataan magaalichaa tokko ilma umrii 27 ta'ee fi dubartii ganna 16 barumsaan qaxalee taate dhabuu isaanii himan. Waldaa dhaquudhaaf hirriibaa kaanee turre garuu dhukaasni waan jiruuf ala hin baane lamaanuu kutaa ciisichaa keessa osoo jiranii ajjeefaman jechuudhaan ajjechaa raawwatameef humnoota mootummaa himachaa jiran. Jiraattonni magaalaa biroo keessa jiraatanis wantoota gaddisiisoo dubbatu. Magaalaa Gooroo Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 100 fagaattee kan argamtutti waraanni bilisummaa Oromoo waboon
humnoota mootummaa irratti haleellaa bananii ergasii ammoo ijoollee dhiiraa mana keessaa dhokatanii turan waraanni mootummaadhaa dirqiidhaan baasanii madoo isaanii baachuu akka gargaaraniif taasisu jiraattonni himan. Yeroo kanatti haleellaan dirooniidhaa ijoollee kanaaf hidhattoota keessaa ammoo muraasa rukutuu ibse.